Ashama harka fuunee hordoftootaaf daawwattoota Gammee Tuubii nagaa jaalallee fi araarri waaqaa lafa jirtan cinaa tiksu Gammee Tuubii waliin bohaartii gaarii qabaadhaa. Nangaabbee dhaloonni kiyyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ganna Baratii ani maatii daldalaa fi qote bulaarraan dhaladhe. Kana jechuun kiyyaa walakkaa ni daldaalu walakkaas ni qotatu qotatanii buluu jechuudha. Ammoo baadiyyaa keessatti dhaladhe. Akkuman guddadhee xiqqoof bareen maatiin kiyya mana barumsaa naannoo kiyyatti argamu na seensisanii sana booda anis maatii kiyyaa cinaa taa'ee barnoota koo eegale. Barnoota kiyyatti barattuu cimtuun ture. Egaa osuma barachaa jiruu obboleettiin abbaa kiyyaa yookiin adaadaan koo tokko Finfinneedhaa dhufte. Sana boodas dhalan qabdu waan ta'eef Finfinneetti ishee fudheen deemaa jetteen abbaan kiyya lakkii mucatti kiyyaa barsiifachuun barbaada waan ta'eef yoo magaalaa deemtee na jalaa baddii yookiin immoo seeraan naan barattu jedheeni. Maali dhala hedduu qabda dhala kee akka dhala kootti ilaala. Kanaaf mucayyoo ishiin kun kophaa hagantaayanis yaadaa fi yaaddoon baduu isheettaa boqadhuutii naaf kenni jetteeni. Abbaan kiyyas haadhoosaa waan taateef garaatti hin jabaanne anan immoo isaa fudheet obboleettii isaatii kenne. Sana booda egaa anis Finfinneetti galee dhagaan waggaa 5 taa'eetii gara lafatti dhaladhee kanattan deebi'ee achis deebi'ee barnoota kun itti fufee yeroo kana egaanii barattuu kutaa 7 ta'eera. Gaafan ani kutaa 7 baradhuu mucaa xiqqaa amala qabeessaa maatiin koo illee baay'ee jaalatuu fi maatiin isaallee baay'ee na jaalatan ollaa tokkotti dhalannee guddanne tokkotu ture. Mucaan kun egaa baay'ee sodaata. Barnootaanis baay'ee cimaa waan ta'eef hawaasa naannoo sana keessatti fakkeenya ta'uun beekama. Warroota sadarkaa isaarra turaniif jechuu kooti. Gaafa nama guddaa afaan oolu nama guddaadha. Gaafa xiqqaa afaan oolus xiqqaadha. Waan hundumaayyuu jijjiiramee ta'utti beeka. Sana booda egaa mucaan kun ana kutaa 8 baratu xalaa jaalalaa tokko naaf barreesse. Yeroo sanatti afaaniin nama gaafachuu hin danda'amuyyuu ani sodaa guddaa qaba waan ta'eef xalaa barreesse kanayyuu ofii natti hin kennine. Hariyyaasaa natti dhiyaatu tokkoo fi isarra cimaa ta'e tokkotti kennee hariyyaasaa kun akka anatti dabarsu taasise. Hariyyaasaa kunis anatti kenne. Sana booda mucaan kun sodaa guddaa urgufamaa fi mummu'ama baay'ee keessa arga ture. Booda torbee 3 booda gaafan laga bu'ee lagatti uffatamee dhufee deebii koo maal gooti jedhee na gaafate. Anis itti yaadaan jira hin dubbifne jedheen. Egaa yeroo sanatti ani tokko mucaan kun baay'ee xiqqaadha. Lammaffaa immoo ni sodaata. Sadaffaa anis maatii kiyya waan sodaadhuuf jaalalli mucaa kanaa waa tokkoyyuu ta'e natti mul'anne. Garuu mucaan kun hedduu akkana jaalatu hiriyoota isaa dhiiraatti hima. Isaanis dhufanii natti himu. Gaafa bakka suuqii keenyaa dhufu yoo nani suuqii keessa jiraadhee waa osoo hin bitiin callisee akka nama dhimma biraa qabu callisee achiin darba. Anaanis suuqirra deddeemeet na ilaala. Yoo nani hin jirre qofa suuqiitti dhufa. Ijaan al tokko yoo na argee gammadee deebi'a. Kan hundasaa ani quban qabu. Garuu yeroo sanatti hedduu akkana jaalatee fi jaalala dhugaa akkana jaalatee jiru xalayicha irratti barreesseera. Wanta hin daganne keessaa yeroo sana xalaa irratti suuraa kaasanii erguu fi barreeffamoota garagaraa fakkiiwwan garagaraa kaasuun waan ajaa'ibaa ture. Sana haga har'aatti hin dagadhu. Xalaan inni yeroo sana naaf barreesse har'allee taatu onnee kiyya keessa jirti. Na duraa hin banne jechuu kooti. Egaa mucaa kana yeroo sanatti tole jedhuufis mucaan kun deddeebi'ee nan gaafanne. Anis fedhiin kiyyaa isa jaalachuuf gabbu'a waan tureef inni sodaa malee jaalalli isaa guddaa ture. Sana booda mana barumsaa piriiparaatorii yookiin 11 gaafa seenu xiqqoo narraa fagaate. Umuriidhaanis xiqqaa waan tureef mana kiraa galee barachuu eegale. Egaa gaafa mana barnootaatii naannoon itti dhaladheetti deebi'u torbee 1 yookiin torbee 2 ji'a 1 yookiin ji'a 2 tureet kan inni deebi'u. Yeroo sana bilbilli hin jiru. Bilbilli kan jiru bilbila saantimaan bilbilan ganda keenya keessaa bilbila tokko qofatu ture. Innis lafa jiraatu sanatti bilbilan qabu waan ta'eef isa argachuun ni ulfaata. Anis egaa ijoollee baay'een gaaffii jaalala waan naa dhiyeessaniif baay'ee bareedallee amala qabeessallee waan tureef dhiirota garagaraarraa gaaffii naa dhiyaataa ture. Gaaffii dhiirota kanaa kanan barbaade lakki jechaa kanan barbaade tole jechaan fudhachaa ture. Mucaa sana garuu nan dagadhe. Egaa waaqni kan keetii kan jedhe kanuma keetii kan keetii kan hin jennes kan kee ta'uu hin danda'u. Ana yuunivarsiitii galee baratu isaa barnoota isaa xumuree hojii barbaadaa jiru walitti dhufne guyyaa tokko magaalaa Ambootti. San booda guyyaa sana
argee na dubbise. Anis kophaan daandiirra deemaa ture, innis kophaa daandiirra deemaa ture. Har'as akkuma turii sana sodaattaan jedheeni. Har'an sodaadhu galanni Rabbi haa ta'u. Amma haga ta'e fooyya'eera. Si haasofsiisuu hin danda'a. Garuu har'aa ati kan nama biraa fi nama hedduu jaalattee akka turte dhaga'een jira. Akkamii maal keessa jirta? Bultii dhaabdeettaa jedhee dhaabiidhumatti daandii irratti waan an keessa jiruu fi waan itti jiru na gaafate. Anis bultii ijaaree akka hin jirree fi akka hiriyaa hin qabne nitti hime. Garuu namni maatiitti ergatee jiruu fi dhalaan mana jiru ni jira. Ammoo nama sana lapheerraa akka hin jaalanne nitti hime. Anis egaa abshir Rabbii kee kadhadhu ni milkoofta. Kan koof kan kee carraan tokko hin taane oduu kee hundayyuu dhagayeera. Kanaaf milkaa'ii naan jedhee na eebbisee na gaggeesse. Hayyee jedheen osoo garaa na nyaatuun mucaa kana gaggeesse. Mucaan kun dhuguma dubbachuuf taanaan nama anaaf ta'u ture. Garuu anis daa'ima, anis xiqqaa waan tureef yeroo sanatti nuti lamaanuu sodaa maatii waan qabnuuf waliin turuu hin dandeenye, walirraa fagaanne. Anis nagatee sokkee, anis isa argachuu hin dandeenye. Waan hin dagannefaa gaafa maqaan isaa hawaasa keessatti ka'aa turee fi siyaasota garaagaraa keessatti illee hirmaachaa waan tureef yeroo baay'ee irra deddeebi'ee hidhamaa ture. Gaafa inni hidhamuufaa uummanni naannoo keenyaa waan dhagaaniif baay'een gaddaa ture. Mucaa kana jaalachuu akka hin qabuu fi jaalalli isaas akkana qabee anaanuu yeroo sana natti mul'ate. Egaa maal godhuree har'aa aniif inni kan walii ta'uu hin dandeenye. Ammas inni hojjetaa ta'ee hojii argateera. Anis galata Rabbii hojii dhuunfaa kiyyaa nan qaba. Garuu har'allee taanaan fuula miidiyaatiin walitti haasofna. Har'a hiriyaa akka qabuu fi hiriyaa isaa sana baay'ee akka jaalatu, baay'ee akka amanu, baay'ee kan isaa godhachuu akka barbaadu natti hima. Haa ta'uyyuu malee hiriyaan isaa kun garuu akka piroosii garaagaraa itti baasaa jirtuu fi haala isa madaaluun deemaa akka hin jirre iccisiisaa natti himata. Anis baay'een gadda. Nama miskiinaaf maaliif bultiin hin baulaatin jedha. Nama akkas amaleessa qabeessa kana itti taphachuun amma maaliif barbaachise? Osoo kan koo ta'eetii silaa ani maatii koo osoo hin gaafanneeyyuu ittan gala ture. Garuu safuu cabsuu ta'a jettanii yaaduu dandeessu. Dhugaadha, mucaanis akkasitti ofitti nan fudhatu. Haa ta'uyyuu malee osoo isa rakkisne waanuma salphaasaa godheen isa waliin bultii ijaaree jiraadhee natti tola. Guyyaa tokko karaa fuula miidiyaa hiriyaa isaa wal barsiise. Suuraa ishee naa ergee hiriyaan koo ishee kana jedha. Akka dhiirota biraa hiriyaa osoo qabu nama biraa haasofsiisuun barbaadu. Anumaan baay'ee jaalatu kanallee jaalalaa hedduu naa qabaachuusaa irra deddeebi'ee natti himus. Anaan akka jaalatu haala hedduu natti himus. Irra darbee garuu waan biraa na gaafatee hin beeku. Ani garuu guyyaa tokko isa argee jaalala kiyya osoon isatti himee natti tola. Inni garuu waan sanaaf eeyyamamaa miti. Egaa guyyaa tokko akkas naan jedhe, ani kan koo taata. Siinis jaaladhee haga dhumaatti si waliin jiraachuuf murteesseen ture. Garuu ati dhiirota baay'ee jaalattee jirta. Jireenya si ga'ullee dabarsiteetta. Jireenya dabarsuu kee miti. Yeroo sanatti narraa fagaachuu keetu na aarse. Homaa miti egaa har'as taatu obboleettii gaarii ishinaaf taata naan jedhe. Ammoo na heerumsiisuus qabda. Nama jaalatan of cinaatti arguun waan tokko. Gaafan akkasiin jedhu akka obboleettiitti malee akka biraatti akka yaanne naan jedhe. Anis sana gochuu hin danda'u hin jedheen. Maaliif jedhee na gaafate? Dhugaa jirtu nutti hime. Naman baay'ee jaaladhuu fi baay'ee araaduu naman kan koo godhachuu qabuun dhabe. Siin akka duuteettan si laala. Kana booda kan koo si godhachuun barbaadu. Si arguu, si waliinis haasa'uu yoon isinaaf wayya jedheen isatti hime. Innis baay'ee gaddee. Egaa maalaa godhu? Maalis siif haa ta'u? Har'aa si jaalachuudhaaf eeyyamamaa miti. Maaliif jennaan onneen ani qabu nam tokkoof kenneen jira. Onneen sun kan nama sanaati. Har'a onnee biraan qabu. Onneen kaleessa siif kenne. Akka carraa ta'ee nuti lamaan nutti hin fayyadamne. Ati immoo inumaa ana jaalatti hin fayyadamne. Ani irras taanaan jaalalsiif qaba. Jaalalsiif qabaadhuyyuu si fuudhuu, si waliin jiraachuu, si waliin bultii ijaaree daa'ima argachuun waan hin fakkaannedha. Garuu waan Rabbiin godhu hin beeku jedhee keessa kiyyatti murtii gurraachaa natti himee na gaddisiise. Filannoon qabu waan ta'eef obseen nama biraa jaalachuu eegale. Namoonni nani jaaladhu hundumtuu akka muka shambaqqoo gaafan itti hirkadhu na jalaa cabanii lafan taanitti na kuffisu.
isa harkan dhiiseetii dhiirota hedduuttis dhiyaadhee hagaa manni seenni yookiin maatiin beekee guyyaan cidhaa beellamamee gargar boottis ka'eera. Hanga irraatti naan milkoofne nama isaan wal fakkaatuu fi nama akkasaa jaaladhus argachuu hin dandeenye. Hedduun gaabbee baay'een gaabbee na gaabbisiiseera. Waan argattan yeroodhaan qabadhaa. Wanti harka namaa jiru yookiin warqiin harka namaa jiru dhagaa yookiin baarcidha jedhu mitiire. Anis yeroo sanatti dhagaa harka kiyya ture tuffadhee qabadheen har'aa waan hin taane keessa seene. Nama baay'ee jaaladhu kana dhabuu kootti baay'een gaabbee. Isinis egaa hiriyyaa baay'ee jaalattan kan hedduu amantanii fi hedduutti dhiyaattan irraan fagaatinaa seeraan qabadhaa. Bara kana keessa nama amananii fi nama dhugaadhaan jaalatan argachuun waan ajaa'ibaati. Ani har'aa nama dhugaadhaan onnee koo kenneef jaaladhu dhabeen jireenyi kiyyaa dararamaa jirti. Yaa obbolaa koo dhiyoo kana immoo waan nama jeeqxu wayiin dhagaye. Mucaan kun akka hiriyyaasaa sanaan wal dhabee bultii biraallee ijaaruun barbaanne waan hiriyyaasaa tokkorraan dhagaye. Anis isaafan bilbilee isaa bilbilee isa gaafadhus ani mucayyoo sana dhiisu dhugaadhaan waan hin jaaladheef yoon jaaladhee ishee waliin hin jiraadha yoon ishee garuu qofaa kiyyan jiraadha jedhee murtiin taane natti hime. Har'as anaaf jijjiiramni hin jiru. Isheedhaan adda baasuuf osoo hin taane dhagaa foon ofiin nyaanne naman dhorkatan jedhu mitiire. Yoo mucayyoo kana fuune kan koo godhachuudhaafan shaakalaa jira. Cubbuu qabaaree laata? Mee cubbuu qaba yoo jettan naaf himaa. Yoo kan koo ta'e silaa anuu gammadeera. Yoo kan koo hin taaneef immoo anuu waan carraa koo hin dhabu. Gaarii isaa ta'uu yaraa waan Rabbi harka jiru isumatu beeka. Kanaaf garuu dhaamsi koonni dhumaa nama jaalattanii fi nama amantan seeraan qabadhaa. Kunuunfadhaa. Kan keessan godhadhaa. Boru gaafa warqaa dhabdan hedduu gaabbitu. Gaabbii keessa seenurraa waan ta'uu qabu gochuu qabduun dhaamsa kiyya. Argaa koo xumureera. Yaada keessanis naaf qoodaa. Akka bultiin naa milkaa'uu fi hiriyyaa gaariin akka naaf ba'u Rabbiin naaf kadhadhaa. Obboleettii keessan Finfinneerraa. Tola obboleettii keenya seenaa kee waan nu qooddeef guddoo tokko galatoomi. Dhagaa seenaa kanarraa waa hedduu barraa. Shamarras ta'ee dhiirri gaafa namni jaalatee nutti ba'u gaafa namni jaalatee onni isaa qulqulluu nuuf kennu irraa fagaachuu filanna. Nama jaalachuu fi jaalatan immoo nama jilbeeffachuun cubbuu miti. Yeroo kamuu namni miidhamu nama jaalalaa hoodhu jedhamee isa didu sana malee nama jaalatu miti. Namni jaalate dhugaan jaalate waan ta'eef Rabbillee gatii isaanii kaffalaafi. Kanaaf gaafa dhugaan jaalatamtan dhugaan nama jaaladhaa. Gaafa namatti cubbistan garuu Rabbiin dhiifama isiniif hin godhu. Baay'ee gaabbitu. Dhagaa obboleettiin keenya waan nu dhaamteetti warqeen nama harka jiru madaabaa akka jedhan sana sinis waan harkaa qabdan goggorfadhaa sirreeffadhaatii jabeeffadhaan dhaamsa kooti. Bara kana keessa jaalala qulqulluu argachuun baay'ee ulfaata. Hedduun keenya uffata uffannee deemna malee manni keenya maal akka qabu hin beeknu. Manni waan baay'ee dhoksee uffannis qaama baay'ee dhoksee jedhu mitiire. Saniif jecha dhugumaan nama meeqatu mana isaa keessatti gammadee jiraata laata? Nama meeqatus immoo jireenya bulbulamaa jireenya abdii hin qabne jiraata. Kanaaf isiniif anniisa gaaffii kana maaliyyuu taanaan nama jaalattan tokko seeraan kunuunfadhaan anillee dhaamsa kooti. Yaa obboleettii koo mucaan kun har'aa siif akka bakka dhabeetti kan inni dubbachaa jiru. Ati garuu har'allee akka abdii isarraan kutanneetti kaleessas jaalachaa ture. Yeroo sanatti hiriyyoota garaagaraa fi warroota muuxannoo akkasumas sadarkaa barnootaatiin isa caalan hedduu waliin jiraachaa turte. Asirratti waan ati naan jette hunda dhiyeessuu baadhus yaada kennuuf nan dirqama. Yeroo sanaa inni sitti miidhameera, sitti qabameera. Miirri isatti dhagamaa ture miira xinnummaa yookiin namoonni gurguddaadhaan gaafa sama daaltu umurii isaas waan hin taaneef sitti qaana'eera. Sanii jechaa si jaalachuu dhiisuu danda'a. Garuu namni kun nama amma waliin jiru kana dhuguma akkaati jettu yoo irraa gargar bahee waliin taane yoo ta'ee homaa rakkoon qabu. Rabbiin kan keeti kan jedhe kanuma keeti. Ammoo inni har'allee taanaan mucayyoo waliin jiru kana jaalachuuf jira. Irraa abdiin kutu jedhee irra deddeebi'ee sitti himeera. Ati addaan baasuuf fiiguurraa walitti dhuufuu fiigde bareeda. Maaliif annis madaa kaleessatti isa madeessitee qaba waan ta'eef madaa sun isaa qoree godaannisa sana osoo hin tuttuqiin isa waliin jiraachuun kee shakkii qaba waan ta'eef yoo bultii isaa ijaarteef bareedaan dhaamsa kooti. Yoo akkas gootee irra gammadduu taata. Yoo ankeetis jedhammoo kanuma kee ta'an kan Rabbiiti.
Egaa ani yaada koo xumureera. Yaada keessan nuuf qoodaa. Oraa bulaa deebanaa. Gammee Tuubiidhaa Oromiyaarraa.